yoon du'e seenaa siidaa kootirratti barreessitan maal jettanii katabdu? Guyyaa tokko namicha tokkotu daawwadhaaf gara biyya biraa deeme. Biyyicha keessa olii fi gadi erga deemee booddee dhuma irratti siidaa awwaala namoota daawwachuuf warra isa daawwachiisan waliin mooraa awwaalchaa tokko keessa seene. Mooraan sun baay'ee bareedaa, siidaawwan halluu miidhagaan kuulaman hedduutu keessa jiru. Barreeffamoonni siidaa sana irratti barreeffamanis hedduu nama hawwatu, hedduu nama ajaa'ibsiisu. Isaan keessaa tokko tokko akka fakkeenyaatti kan kaa'ame keessaa Profeesar Joon Heenerii dhalatanii waggaa 1.6tti du'an. Dr. Dave Watson dhalatanii waggaa 4tti du'an. Kaappiteen Ruut Toomaas dhalatanii ji'a 8tti du'an. Barreeffamoota kana fakkaatan hedduu erga dubbisee booda ajaa'ibsifachaa gara daawwachiisaa isaa deemuun akkas jedhee gaafate. Ani kanan jedhu biyya kanatti namoonni gadaamessa harmee isaanii keessatti baratanii eebbifamanii ba'u moo maali? Akkamitti namni tokko waggaa 1.6tti Profeesara ta'a, waggaa 4tti Doktara ta'a, ji'a 8tti Kaappiteenii yookaan balaliisaa xiyyaaraa ta'a ka jedhu gaafii itti ta'e. Yeroo kana daawwachiisaan maal sitti fakkaate? Biyyi kun akka biyya keessanii miti. Biyya keessanitti umuriin nama tokkoo kan eegalu guyyaa namichi dhalatee kaataniitu. Asitti garuu nuti lakkoofsa umurii kan eegallu guyyaa namichi itti seenaa qabatamaa tokko biyya isaatiif hojjete irraati jedheen. Yeroo kana namichi na'ee akkas jedheen, amma utuun ani du'e maal jettanii siidaa awwaala koo irratti naaf barreessitu jedheen. Daawwachiisaanis seenaa ittiin yaadatamtu kan dhaloota dhufuuf darbu kan hojjette qabdaa jedheen. Daawwatichis xiqqoo erga itti yaadee booda dhugaa dubbachuudhaaf hanga ammaatti hin qabu jedheen. Daawwachiisanis yoos siif siidaan hin barbaachisu, yoo akka tasaa siif ijaarame immoo obbo eenyu akkuma dhalataniin du'an jedhamee siif barreeffama jedheen. Argitee seenaa ati waa irraa barachuu dandeessa. Kanan kaaseef akkanumaan miti. Dhimma namichaatu kan koo waliin wal fakkaate dhugaa dubbachuudhaaf hamma ammaatti homaa hin qabu. Kun anaaf dhugaadha, siniif garuu hin beeku. Kanas ta'uu sana amma murtoo tokko irra ga'een jira. Innis seenaan ittiin yaadatamu tokko hojjedhee dirqama eenyummaa koo baachuu akkamitti sammuu kootti fayyadamee dandeettii ana keessa jiru baasee itti hojjechuufan jira. Isinoo isa kam keessa jirtu? Seenaa akkamii dalaguuf jirtu? Gaafa duune siidaa keenya irratti yookaan awwaalcha keenya irratti maaltu ta'a? Akkuma namichi jedhe nutis maal keenyee dabarra?